Misooma itti fufinsa qabu mirkaneessuudhaa fi mala qorannoo bu'uurarraa jijjiiruun murteessaadha jedhame. Simpooziyamiin jijjiirama itti fufinsa qabu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa fi fiduu jedhu irratti xiyyeeffatee Yuunivarsiitii Bulee Horaatti taa'ameera. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii Lixaarraa nu qaqqabeef Nuuroo Amaanoo qindeessee jira. Simpooziyamiin jijjiirama itti fufinsa qabu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa fiduu jedhu Yuunivarsiitii Bulee Horaatti taa'amaa jira. Simpooziyamii kana irratti waraqaaleen qo'annoo dhimmichaa wal qabatan hayyoota garaagaraatiin dhiyaatanii irratti mari'atameera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa simpooziyamii kana irratti haasawa taasisaniin qorannoon teekinooloojiin deeggarameen jijjiirama itti fufinsa qabu gama qonnaa fi horsiisee bulaatiin fiduuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Dhaabbilee barnoota olaanaa keessaa tokko ka ta'e Yuunivarsiitiin Bulee Horaan faanuma dhaabbileen tun tanaan dura hojjetaa baatessa hordofuun haala qabatamaa adaala kanaa yaada keessa galchuun tilmaama keessa galchuun toora xiyyeeffannoo hedduu jira adda baasee keessa tokko qonnaa akka ta'e isarra xiyyeeffate waa hedduu. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti diiniin kolleejjii qonnaa obbo Nugusee Godaanaa qorannoo hayyoonni mala qonnaa irratti dhiyeessan galtee godhanne hawaasa keessatti akka bu'aa fiduun danda'amu irratti ni hojjenna jedhaniiru. Bu'aawwan peeperii qorannoo asirraa argamanii outpuutii isaa galtee godhannee hawaasa bira dhaqqabsiisuuf bifa teekinooloojiidhaan qorannoo jiru yoo jiraate isaan hawaasa bira dhaqqabsiisuudhaaf akkasumas walitti qabamee poolisii meekeriidhaaf qaama biyya bulchuuf qaama biyya baasuuf illee peeperiin kun akka galteetti hin fayyaddi. Kanaaf nuti akka kolleejii qonnaatti gaafa waan kana yaadnee qopheessinu riisarcheroonni qorattoonni garaagaraa kun beekumsa qaban kanaan biyya tana waan qoratan dhiyeeffatanii wanni isaan dhiyeeffatan sun ammoo hawaasni bira bifatti isiin dhaqqabdu itti deemuuf. Komishiinarri Komishinii Misooma Horsiisee Bulaa Oromiyaa Obbo Roobaa Turcee mootummaan naannoo Oromiyaa jiruu fi jireenya horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa jijjiiruuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu himaniiru. Qonni kennaaf horsiisee beeladaa kennaa sadarkaa jalqabaatti kan inni galma gahiisaaf hojjetamaa jiru waabii nyaataa horsiisee bulaatiif qonnaan bulaa mirkaneessuu irratti kan xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru. Qonni kennaaf horsiisee bulummaan kenna yookaan beelada kennarraa galii waan amma biyya alaarraa qonna kana argannu baay'ee biyya alaatii biyya kana keessa seenaa jira jechuudha. Qamadii dabalatee oomishawwan garaagaraa qonnarraa dhufan biyya alaatii gara biyya keenyaa waan seenanuuf waan biyya alaarraa barbaannu san oomishtummaa keenya dabalee waabii nyaataa keenya mirkaneeffannee biyya keenya keessatti fayyadamuu danda'uu qabnaa kan jedhu kaayoo kana lama galmaan geessaa hojjetamaa jira. Hayyoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa walitti dhufuun waraqaalee qorannoo isaanii dhiyeessan hawaasni teekinooloojiitti fayyadamuun hojii qonnaa horsiisa isaa gaggeeffachuu akka qabuuf qorannoon murteessaadha jedhaniiru. Uummata akkuma badhataa deemuun nyaati pirootiinii kan horii irraa argattu kan qonna irraa argattu fedhiin guddataa deemti. Lafa tana irratti akkami garuu kana mala isaatti barbaadu jechuudha. Amma qorannoon kun tokkoffaani haala kanaan akka addaan hin cinne rakkanne akkuma akka haroon hin gonne akka raachiin duune jedhan sana jechuudha. Itti deemsisuuf itti fufinsaama qabuun haala ittiin deemuu qabuun akkamiin qoratuu danda'a. Qonna itti fufinsa qabuu fi qabeenya uumamaa itti fufinsaan akkamittiin eeguu dandeenya. Maaliif walitti hirkata lamaan isaayyuu qonnii fi qabeenyi uumamaa addaan hin bahu. Bakka qabeenyi uumamaa jirutti akkuma salphaatti fudhachuudhaaf yoo mukkeen jiraatan bokkaa harkisaa jedha qonnaan bulaanu beeka. Gaafa mukti badu garuu bokkeenyi illee irra darba. Qabeenya uumamaati isaan kun. Bokkaan immoo amma akka inni barbaachisaa ta'e beekamaadha. Sababa sanaa fi jallisiidhaan oomishuun hin danda'ama garuu amma gara sanatti deemaa jirra. Gabaasni kun kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaati.